Baankii dhalarraa bilisaa jechuun maali? Baankii biroo tan ammayyaa irraa maal garaagarummaa qaba? Baankii Raamis baankii dhalarraa bilisa ta'ee tajaajila faayinaansii akka shari'aan ajajutti hojjechuudhaaf baankii hundeeffamaa jirtu. Beektoota garaagaraa beekumsa guddaa fi muuxannoo yeroo dheeraa qabanii fi abbootii qabeenyaa beekamtii qabaniin baankii ijaaramaa jirtu. Waliin hojjetanii waliin duroomuuf hojii jarmaa'ee baankii Raamisitti isin affeerra. Rakkoo yeroo dheeraa kan ta'e sirna faayinaansii fi liqii dhalarraa bilisa ta'e dhabuu uummata keenyaa furuuf dhaga'umsa bal'inaa fi kutannoo cimaan kan lafaa ka'e baankiin Raamis. Baankiin keenya dameewwan bu'aa qabeessummaan isaanii qorannoon mirkaneeffame irratti bobba'uuf gurgurtaa aksiyoonaa waan jalqabeef isinis aksiyoona tokkoffaa aksiyoona 20 ol bitachuun abbaa baankii yommuu taatan inni lammaffaa aksiyoona 200 ol bitachuun hundeessitoota baankii ta'uun faayidaa addaa akka qooddattan isin affeerra. Baankichi akkaataa kaffaltii hawaasaaf mijaa'utti qopheessee jira. Aksiyoona baankii Raamis yoo bitachuu barbaaddan karaa baankii daldala Itoophiyaa, baankii gamtaa Oromiyaa, baankii Awaashii fi baankii intarnaashinaala Oromiyaa irraa bitachuu dandeessu. Odeeffannoo dabalaataaf lakkoofsa armaan gadii irraa argachuu dandeessu. Baankii Raamis baankii hawaasni martini shari'aadhaan faayuuf diinagdee teessanii baankii Raamis finnee kunoo gammachuuni. Allo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkami nagaa fayyaadha? فيا الحمد لله نجا وعندي نجا. Baankii Raamis takka sheerii bitachuu barbaade amma beeksisa CCTV irratti argeeti. Akkamiin bitatame? Waan baankii Raamis irraa nagaa fatta. Baankii Raamis bara anis miidiyaa garaagaraa irratti illee oduu isaa dhaga'ee jira. Wallaahi waan tana hedduu barbaadee ture beektaa. Eeysaa akka bitaniif akkamitti akka bitatan hin beekne. Meegaa anis barbaadutti jira. Atis yoo agarte information anaaf himta inshallah. Rufne nusi maddaha hawaasni martini shari'a. Awwa kun kana daraniitu mee Muhammadiif hin dawwala. Diinagdee teessanii baankii Raamis finnee kunoo gammachuuni. Allo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkami nagaa fayyaadha? نجا الحمد لله نجا قبضامات. Baankii Raamis takka sheerii bitachuu barbaade amma beeksisa CCTV irratti argeeti. Akkamiin bitatame? Salphaadhaan sheerii baankii Raamis bitachuudhaaf baankiilee naannoo kan kee jiru cufarrattuu ni argatta. Awaash feetuu, hojii gamtaa Oromiyaa feetuu, Nigdi baankii hundarrattuu ni argama. Salphaadha kun. Sheerii isaa kanaan bitachuu barbaade amma sheerii isaa kana akkaan dhagoo jirutti gama xumuraa deemaa jira. Akkami haala isaa kanaan keessa baruu barbaade? Dhuga gama xumuraa deemaa jira. Yeroo muraasa qofaatu hafee fi sheerii dhaabee hojii deebuudhaa fi warri hin bitatin dakaa bitadhaa ka bitattanii maallaqni sirratti hafes dakaa galchaa jechuu jira. Beeksisa kanaaf bahuu jira. Sheerii isaa kana gama dhumatti deemuu jiraachuun dhagoo jira. Akkamittiin sheerii isaa kana daddafii dhaqqabachuu danda'a? Kun rakkisaa miti ammatti argachuu dandeessa. Anu gara baankichaa ammaan gabbuu deema achi wal arginee si mijeessuun hin danda'a. Nusi maddaha hawaasni martini shari'aadhaan faayuuf diinagdee teessanii baankii Raamis finnee kunoo gammachuuni. Nusi maddaha hawaasni martini shari'aadhaan faayuuf diinagdee teessanii baankii Raamis finnee kunoo gammachuuni. Rufne nusi maddaha hawaasni martini shari'aadhaan faayuuf diinagdee teessanii baankii Raamis finnee kunoo gammachuuni. Rufne nusi maddaha hawaasni martini shari'aadhaan faayuuf diinagdee teessanii baankii Raamis finnee. Baankii dhalarraa bilisaa jechuun maali? Baankii biroo tan ammayyaa irraa maal garaagarummaa qaba? Baankiin Raamis baankii dhalarraa bilisa ta'ee tajaajila faayinaansii akka shari'aan ajajutti hojjechuudhaaf baankii hundeeffamaa jirtu. Egaa viidiyoo kanarraa waa hedduu hubattan je'eetiin abdii qaba. Akkaataa baankii Raamis itti fayyadamasaa miseensa ta'uu sheerii bitachuu bifa gabaabaatiin isinii dabarsinee jira. Haa ta'u egaa warri viidiyoo kana daawwattan
kan sheerii bitattanis baga bitanne keettan kan bitatanis arra haadii bitanne keettan kan bitatee maallaqni sirratti hafees gaa akka daddaffi firraa galchitan abdiin qaba. Kanaas haa ta'u gaa warreen hin bitatiin daddafaa dhuma ga'uu jirti guyyaa muraasa qofaa ofee dhaqqabadhaa. Wallahi ani silaa akka kiyyatti arra silaan dandahee wallahi namni na dura bitatanii jira jee yaadugaa maaliin godhare inshaallah anis ilmaan bitadha jechuudha. Gaafa dhumtellee yoo carraa qabaadhe akkasi inshaallah dhaqqabadhaa. Baankii Raammis baankii waan eegallee galmaan keenya kan jaaramteen hayyoota keenya kan jaaramteef hawaasa keenya kan jaaramneen qabeenya keenya kottaa miseensa hundumtuu keenya. Baankii Raammis finnee kunoo gammachuuni. Baccaqee dhaabbadhu dabbaal ol daawwadhu dabbaal mootii gaaraa fiinxarra dhaabbadhu. Mooraa fugugseenii seenaa dur yaadadhu baddannoo gubbaadhaan ijachi qaarfadhu Raammis eessa ja'ii qabsaawaa gaafadhu.